Maqaa Waaqayyoo gooftaa kan abbaatti filmaatti kan afara qulqulluutti nagaan farara Waaqayyoon dhuma keessaniif haa ta'u akkam jirtu jecha yeroo kanas sagalee Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluurraa wangeelaa gooftaa keenya isa qulqulluu Maatewos barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 7 barreessee jiru walii wajjin dubbifannee sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaadhaaf walii wajjin hin dhaggeenya. Innis gaafa dubbisu akkana jedhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wangeelaa Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 Yesus itti fufee kadhadhaa isiniif kennama barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif banama. Lakkoofsa 8 irraa itti fufee kana jedha kan kadhatu hundinuu hin fudhata kan barbaadu isin argata balbala kan rukutuufis hin banama jedha. Egaa kutaa kana keessatti maal akka dubbachuu barbaade hundumti keenya ni beekna. Innis waa'ee kadhannaati. Waa'ee kadhannaa kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka ta'edha. Wangeela Maatewosiin kana yoo laalle Maatewosiin boqonnaa 5 hanga boqonnaa 7tti beektonni qorattoonni macaafa qulqulluudha lallaba gaarafaatii jedhu iddoo kana gara dhimma kanaatti gaafan isin deebisu waa'ee kadhannaa dubbata. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu kadhadhaa isiniif kennama jedhetu dubbata. Isa jalqabaa waa'ee kadhannaa kana kan nu irraa barree gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa akka ta'e ni argina. Innis bartoonni yeroo garaagaraatti akkamitti akka kadhannu barsiise jechuudhaani yommuu gooftaa gaafatan gooftaan bartoota isaa kadhata barsiiseera. Akkasuma wangeela Maatewos boqonnaa 26 keessatti illee gaafa guyyaan dhiphinaa isa fuula isaa dura jiru addunyaa keessa jiru kana hojii Waaqayyo abbaan isatti kenne gaafa xumuruudhaaf jedhe bartoota isaa fudhatee gaaratti ol ba'ee Waaqayyo kadhataa tureera. Gara iddoo kanatti garuu dhaamsa isaa akka nu dhaamaa jiru yookaas immoo akka nuyi kadhachuu qabnu gooftaan iddoo kanatti kan dubbatedha. Innis maal jedha wantoota gurguddaa sadii argina. Tokko kadhadhaa jedha, barbaadaa jedha, balbala rukutaa jedha. Namni kamillee hojii hunduma isaa keessatti wanta inni gochuu qabu kadhannaa qofas akka hin taane jireenya hojiif kadhannaa wal bira qabee dubbata iddoon kuni. Kiristiyaanni kamillee jireenya waaqeffannaa qofattis caalchisuu qabu. Jireenya hojii qofattis caalchisuu qabu. Isa jalqabaa namni tokko hojii idilee isaa hojjetu fuula dura Waaqayyoon kadhachuu akka qabu. Waaqayyoon erga kadhatee pilaanii qabutti akka inni bobba'u yookaas karoora qabutti akka inni bobba'u ni caqasa yookaan ni dubbata iddoo kana. Kadhannaan humna guddaa akka qabu. Waan socho'uu hin dandeenye kamillee sochoosuu akka danda'u. Waan hiikamuu hin dandeenye kamillee hiikuu akka danda'u kadhannaan macaafa qulqulluu keessatti ni argina. Mee hodhannee ilaallee macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irraa Waaqayyo Ermiyaasitti akkana jedhee dubbata. Yaa Ermiyaas ati na kadhadhu. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sittan agarsiisaa yookaan sittan mul'isaa jedha. Namni kadhatu waan namni kan biraan beekuuf hubachuu hin dandeenye tokko bira ga'uu akka danda'u macaafa qulqulluutu jedha. Waan namni barate tokko namni sadarkaa guddaarra jiru tokko hubachuu hin dandeenye. Xiinxalaan tokko waan bira ga'uu hin dandeenye. Qorattoonni qilleensaa tokko waan bira ga'uu hin dandeenye. Ogeessi ogummaa isaatiin waan tilmaamuu hin dandeenye tokko namni kadhannaa bira ga'uu akka danda'u macaafa Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irraa arguu dandeenya. Akkasuma Luqaas boqonnaan 1 lakkoofsa 13 irraa Waaqayyo lubicha Zakkaariyaasiin ergamaa isaatiin akkasitti jedheetti dubbate Waaqayyo kadhannaa keessi dhaga'eera jedheetti dubbate. Kadhannaan nuyi kadhannu kadhannaa dhaga'amuu danda'udha. Innis akkamittiin kadhachuu qabna kan jedhu kutaa bilsaa guyyaa biraa qabadee nan yaada. Amma garuu lubni kuni luba mana Waaqayyoo keessa hojjetudha. Garuu akka nama tokkotti waan Waaqayyoo harkaa barbaadu waan Waaqayyoo harkaa eegu qaba ture. Isas kadhataa ture. Innis inni mucaa barbaada yookaan dhala barbaada utuu argatiin tureera. Inni akka ajandaa isaatiitti kadhannaan isaa sun deebii waan hin arganne fakkaatee hodiis illee gaaf tokko garuu kadhannaan sun akka deebii argate yookaan akka deebii qabu ergamaan Waaqayyoodhaa lubicha Zakkaariyaasitti dubbata. Sababa yeroon irra darbeef, sababa guyyaan isaa irra darbeef, sa'aatii taate mana isaa mucaa godhachuu dandeessu waan irra darbeef isa ergamaa Waaqayyootti dubbatu sana amanuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu malee wanti Waaqayyoo dubbate karaatti waan hin hafnee fi Zakkaariyaas arraba isaa dubbachuu dide malee mucicha akka dhalatuuf Waaqayyo akkuma jedhee godheera. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade kadhannaan humna guddaa akka qabu, kadhannaan hojii guddaa hojjechuu akka danda'u. Asumaan isinitti himuun barbaada. Waa'ee kadhannaa kana akkamittiin kadhachuu qabna kan jedhu kutaa biraasaa lakkoofsa kan biraa kutaattaan yeroo kan biraa qabadee isinitti nan yaada. Ammaaf sagantaa keenya irraa kana asuma irratti xumurra sagantaa yeroo kan biraa deebinee ittiin akka wal arginuu fi Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu
hunduma keessan eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Isin eebbisu.